Ooltanii bultanii akkam jirtu bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa baay'atu jecha hanga yoonaatti egaa mata duree 1100 waa'ee fayyaa soorata guddinaaf guddisa daa'immanii ilaalchisee upload godhee YouTube irraa namoonni hedduun irraa fayyadamtanitu jedheen abdadha. Har'a immoo kan inni dhufee waa'ee fayyaa isin barsiisuu osoo hin ta'in ana dabalatee ispeeshaalistoota gosa adda addaa bakka tokkotti qabatee kan jiru kilinika tokko isin beeksisuu dhufe. Innis kilinika Bokkuu jedhama. Kan inni itti argamu magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 4 Bataskaana Maaramii fuuldura. Egaa kilinikni kun ispeeshaalistoota gosa garaagaraa hedduu of keessaa qaba. Kan of keessaa dhabe hin jiru jedhee yaada. Mee kilinikni kun yoom akka hojii jalqabee fi ispeeshaalistoota akkam akkamii eenyu fa'aa bakka kanatti argattu kan jedhu akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Jalqaba kilinika bakka mijataa qabu, meeshaa yaala ammayyaa ta'e qabu, akkasumas ogeessa fayyaa ispeeshaalitii gosa garaagaraa hunda of keessaa qabu hundeessuu akka qabnu erga mari'annee booda meeshaa adda addaa kanaaf nu barbaachisanii fi mana bakka itti hojjennu mijataa mijeessuutti deemne haala kanaanis bu'aa bayii hedduu keessa darbine kana hundeessine kilinikni Bokkuu hundaa'e jechuudha. Meeshaa gurguddoo ta'e egaa oriijinaalii kan ta'an daayireektilii feesisnee erga hundeessinee booda akka kanaadhaan bakka mijataa bakka bal'aa meeshaa hunda kan of keessaa qabu ispeeshaalitii hunda kan of keessaa qabu akkasitti istaablish ta'e jechuudha. Waan nu barbaachisu erga guuttannee booda haala bareedaa ta'een gaafa maarchi 10 guyyaa 10 dura erga eebbisnee booda sagantaa eebbaa akkasiidhaan eebbisnee hojii jalqabnee guyyuma kana mucaan bareedduu xiqqoo kun dhuftee kiliyentii jalqabaa taatee yaalamtee yaala jalqabaa kennuu jalqabne ergasiitii yaalli yookaan hojiin haala ho'aa ta'een itti fufee jira. Kilinika Bokkuu yoo dhuftan egaa ogeeyyii fayyaa yookaan ispeeshaalistoota akkam akkamii ogummaa akkamii qaban argattu jedheen tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Innis akka armaan gaditti alfaabeetiidhaan isinitti hima. Kan jalqabaa anadha. Dr. Abarraa Olaanii ispeeshaalistii wallaansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Asitti egaa tajaajila yaala fayyaa daa'immaniif daa'imman wajjin wal qabatu ana biratti argattu jechuudha. Ispeeshaalistiin biroon Dr. Amsaaluu Taakkaleedha. Ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluu waliigalaa yookaan Assistant Professor of General Surgery kan jennudha. Innis bakka kanatti ni argattu. Tajaajila baqaqsanii yaaluu waliigalaa kamiifuu isatu maamila nu bira dhufu keessummeessa jechuudha. Kan itti aanu Dr. Baatii Tasfaayeedha. Dr. Baatiin ispeeshaalistii yaala raajii fi altiraasaawundiidha yookaan raadiyooloojistii kan jennu. Dr. Baatiin raadiyooloojistii kilinika Bokkuuti. Ispeeshaalistiin biroon Dr. Biqilaa Gaddafaadha. Dr. Biqilaan ispeeshaalistii yaala dhibee keessaadha. Ispeeshaalistiin biroon Dr. Gurmeessaan Koosaadha. Dr. Gurmeessaa hedduun keessan karaa feesbuukii peejii Dr. Gurmeessaa jedhu ni beektu. Dr. Gurmeessaan ispeeshaalistii yaala dhibee keessaadha. Kilinika Bokkuu kan magaalaa Naqamtee naannoo Bataskaana Maaramii fuulduratti argamu yoo dhuftan ni argattu jechuudha. Ispeeshaalistiin biroon Dr. Jarman Tasfaayeedha. Innis egaa ispeeshaalistii yaala dhibee keessaati. Dhibeewwan yookaan hordoffii ulfaaf gadameessa wajjin wal qabataniif immoo ispeeshaalistii yaala ulfaaf gadameessaa kan ta'e Dr. Lammii Gonfaatu kilinika Bokkuutti argama. Kilinikni Bokkuu egaa meeshaa yaala ammayyaa bakka mijataa fi ispeeshaalistii yaala gosa hedduu almost gosa hundaa bakka tokkotti qabatee haala adda ta'een kan magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 4 Bataskaana Maaramii fuulduratti hundeeffamedha. Itti fayyadamaa jechuun barbaada. Galatoomaa turtii gaarii.